Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu ijoollee Oromoo harka fuudhe. Hadhaan tana aappii adda ta'e tokko isinii qabadhee dhufeetiin jira. Aappichi kunis maali jechuun keessaniin oolu aappii ijoollee Saudi Arabiyaa keessa jirtaniif jechuudha. Zainii fi moobaayilii kan bilaashatti haalaalaa takka osoo hin guutin isinii dalaguun isinii qabadhee dhufe. Aappii kuuwwan hundi isaa dhaabatee ture jechuudha. Aappiidhaan duraan bilaashatti dalaguu dhaabatee ture jechuudha. Aappichis kam jechuun keessaniin oolu aappichis kana kunoodha isa kana. Aappiin isa kana jechuudha. Aappii kana pileestoorii keessa galtanii buufattanii aappicha kana keessa seenamee keessa seenee geessineet asuma mataa kana gubbaatu hixanii gizee jalqaba buufataniif beeksisa akkanaa kanneen akkanumatti of duuba deebitanii gizee jalqabaatiif inni gubbaa jira isin ammoo kana gubbaatti deebiftan jechuudha. Kana gubbaatti deebiftan jechuudha. Beeksisa akkanaa kanneen irraa deebisanii achi booda bes xawwaal isinii dalaga itti gatu hixanii gadduu kana ni argitan jedhatii yaada asuma qitte gachuu qaabtan gizee takka. Beeksisa akkanaa kana eeggataniituma asitti daqiiqaa isinii kenna. Oduu deebitu jechuudha. Amma guutuun guutuutti akkatti dalageeraa jechuudha. Aappichi kun guutuun guutuutti akkatti dalageeraa jechuudha. Mee isaan akkamitti gabbuufanna yoo jettan asuma akkuma beekamu pilaastoorii keessan keessa dhuftanii jechuudha. Qubee X ni barreessitu. Y barreessitu. Achi boodatti qubee V ni barreessitu afaan Oromoo jechuudha. F ni barreessitu, N ni barreessitu. Achi boodatti kun inni dhufa. Irratti gizee takka saayichi boona jechuudha. Kun waan sila gadi buufadhee jiruuf akkatti na dhufe jechuudha. Oppiin godhinaan jira. Oppiin godhe kun wala bansiisee waan ta'eef dalagaaraa jechuudha. Amma guutumaan guututti kun akkatti. Aappiin kun baay'ee tokko humna qaba itti fayyadaman isiniin jedha. Share waliif godhaa. Ijoollee nama biraattis saayiboota keessanis fayyadamsiisan isiniin jedha. Amma gamanumaa yuutuubii keessa galee isin argisiisa. Ni argitan jedhatii yaada kunoo baay'ee tokko humna qaba jechuudha. Aappichi kun baay'ee tokko humna qaba jechuudha. Bilaashatti tokkotti isin dalaguu danda'a jechuudha. Kun akkuma argitan kana akkasitti share waliif godhaa itti fayyadamaa hiriyoota keessaniif fayyadamsiisan isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.